Asham akka mul'atan hordoftoonni chaanaalii Mahar Sharif har'aa akkuma viidiyoo tan keessatti qabaddeesanii dhufeeni waa'ee tireenii maarkeetingii wal qabatan rejistireeshinii akka tireeningii akkasuma immoo saalarii yookiin dammoozii isaaniitii wal qabatan viidiyoo tan keessa waan wal laalluuf namni haaraa ta'an sabskiraayib godhuudhaan ammuma ramaatii ta'anii taasisuudhaan jalqaba irraa kan laallu rejistireeshinii yookiin immoo appilaayi erga gootaniin booda piroosesii garaagaraa keessa dabarraa jechuudha. Piroosesiin jalqabaa yookiin piroosesiin inni tokkoffaa kan inni duraa dookumentii cheekaappiidha. Fakkeenyaaf warri duraanii Addis Ababaan ta'anii bakkoota garaagaraatti yuunivarsiitii garaagaraa irratti galmooftanii piroosesii duraa kana xumurtanii jirtanii jechuudha. Warra onlaayinii galmooftaniif ammoo yeroo deemtan dookumentii cheekaappii godhuun jechuudha. Dookumentii cheekaappii jechuun dookumentii keessan oriijinaalii ta'uu isaa akkasuma umrii fi waan akka fakkaatan laalanii dheerin waan kanaa wal qabata achi keessa laalanii jechuudha. Inni lammaffaa ammoo written exaamidha jechuudha. Written exaamiin basic English fi maasii salphaa ta'e kan of keessa qabatudha jechuudha. Inni steeppiin sadaffaa erga written exaam illee dabartanii interview fi group discussion afaan Ingiliffaatiin kan ta'e suni qoramtu jechuudha. Kana interview fi group discussion geggeessitu jechuudha. Itti aansuudhaan group discussion illee erga geessitanii steeppiin inni tan ammoo medical jechuudha. General medical akka fakkeenya paayileetii fa'aa hardii odoon ta'ini generally bakka medicaalum kan kee laalanii kana dabarta taanan ammoo steeppiin inni dhumaa agreementii mallatteessita jechuudha. Waliigaltee Ethiopian Aviation University waliin mallatteessitee achi booda leenjii eegaltaa jechuudha. Leenjii kana mee amma tan ammoo haala leenjii ilaalluuti jechuudha. Apply gootanii recruitment process amma kana jenne sun steeppii cufa dabartee gara trainingiitti erga galte ammoo nami school of marketing tokko yookiin marketingidhaan apply gootu tokko area garaagaraa irratti ramadamuu danda'a jechuudha. Areaan inni tokkoffaa airline call center and ticketing kan jedhamudha jechuudha. Airlinechi keessa yookiin airlinechi bakka bu'uudhaan customerii yookiin ammoo maamila kontaakt gootaa jechuudha. Fakkeenyaaf silkiin ta'uu danda'a, tikeeta ofiisii keessatti ta'uu danda'a jechuudha. Leenjiinis kana ammoo turtiin isaa teoorootikaalii fi piraaktikaalii dabalatee ji'a 3 kan fudhatudha jechuudha. Airline inni lammaffaa ammoo airline cargo handling agent kan jedhamu jechuudha. Kunini cargo trafficking godha jechuudha. Namni kanarra ramadamee hojiin isaa cargo sakatta'uu, check godhuu fi hordofuu waa wal qabatudha jechuudha. Namni area kanarra ramadamellee leenjiin isaa ji'a 3 kan itti fudhatudha jechuudha. Inni sadaffaa ammoo airports passenger handling agent kan jedhamu jechuudha. Inni kunini maamiltoota yookiin kastamerii tajaajiluudhaan kan wal qabatudha jechuudha. Odeeffannoowwan garaagaraa isaaniif kennu daayirekshinii fi qajeelchuu fi kan fakkaatan. Leenjiin isaa piraaktikaalii fi teoorootikaalii dabalatee ji'a 3 kan fudhatudha jechuudha. Inni afuraffaa ammoo ramaddiin inni afuraffaa ramp handling agent kan jedhamu aircraft loading unloading jechuun meeshaalee xiyyaaricha irratti fe'amuu fi buufaman waan akka boorsaa fa'aa kan to'atuu fi kana passenger tajaajiludha jechuudha. Innillee training isaa ji'a 3 kan fudhatudha. Inni shanaffaa ammoo EATA Foundation in Travel and Tourism kan jedhu namni kanarratti ramadamu ammoo odeeffannoo imala wal qabatu kamiyyuu kastameriif kennu akkasuma immoo deeggarsa barbaachisu kamiyyuu kastameriif kennuudhaan waa wal qabatudha jechuudha. Leenjiin isaa teoorootikaalii fi piraaktikaalii illee dabalatee ji'a 3 kan fudhatudha. Kan waan fakkaatuuf yeroo taanutti ammoo paayileetingii waan wal qabatan waan isanii dhiyeessuu fi chaanaala viidiyoo kan sabskiraayib godhuudhaan yookiin chaanaalii kan sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaal kana ta'an affeera kiyya dhagaannaa ture.